Jaalatamtoota maatii daandii wangeelaa show akkam jirtu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a barumsa keenya keessatti barumsa gabaabaa iccitii illuuminaantii yookiin iccitii seexanaa akkamittiin biyya tokko dhaaluu dandeessi yookiin akkamittiin dhaloota tokko fudhachuu dandeessi kan jiru irratti kaayyoo gabaabduu isaanii seeraa isaanii kaayyoo isaanii isinii qopheessineerra ni hordofa. Akkasumallee torbee darbe waa'ee Waaqayyoo, waa'ee Musee, waa'ee Nabiyyuu Muhammad wal dorgomsiisnee isinii dhiyeessine irratti karaa fuula Facebook keenyaa daandii wangeelaa show yaada keessan nu ergitanii guddaa galatama Waaqayyo isin eebbisu. Yaadi keessan baay'ee nama dhibaa. Eenyu Waaqa akka ta'e hin beekne natti fakkaattu. Waaqni Waaqa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus. Waaqni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Aab Wald Manfas jedhan kana hundi Waaqa tokko waan ta'eef isatti amanamni warri Waaqi keessan namaaf naam jettanii nu ergitan karaa daandii wangeelaa show peejii keenya eebbifama. Amma isinii garutti Waaqayyo gaaf tokko hafuurri qulqulluu isin barsiisa. Amma itti garuu irratti mee ilaalaa eenyudha dhuguma Waaqayyo Waaqa miti moo Nabiyyuu Muhammaditu Waaqa? Mee ilaalaa mee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal akka jedhu waa'ee isaa jedhama irratti mee isinumtuu dubbisaa biraa quraanuma cha'uu dubbisaa. Amma fiidbaakiin keessan arrabsoo ta'u ittiin godhaa. Fiidbaakii keessaniif garuu Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa. Warri hankeenya taatan immoo warri wangeela kana dhageessan immoo amantii barsiisaa otoo hin ta'in wangeela wal barsiisaa. Kaayyoon keenya wangeela yoo wal barsiisne, baayibilii keenya yoo barsiisne dhaloota Waaqayyootti amanu, dhaloota Waaqayyo wajjin bu'u baay'ee isaa horannaa deemna. Kanaafidha kaayyoon daandii wangeelaa shoonni guddaan ishee tokko. Har'a gara barumsa keenya irratti yeroo dhufnu iccitii illuuminaantii akkamittiin biyya tokko dhuunfatti kan jedhu irratti iccitii gabaabaa barumsa gabaabaa isinii fidee akkuma beektan illuuminaantiin kun yeroo isheen mana Waaqayyoo yookiin mana qulqullummaa Waaqayyoo galtu raajoonni abbootii wangeelaa warri Waaqayyootti aman hiisisanii seexana kanan baasu. Gaafa isaan baasan mallattoowwan adda addaa agarsiistee baati. Mallattoon kun hiikkaan isaa maalidha jennee yoo ilaalle mallattoon isaan agarsiisanii kun hiikkaan isaa namni nu hin argu nuti garuu arguu dandeenya kan jedhu of keessaa qaba. Yookiin immoo ogummaa namni qabu ol ogummaa addaamiif kenname ol qabnawni kan jedhus of keessaa qaba. Nuyi dinqii adda addaa hojjechuu ni dandeenya. Dinqicha garuu namni garbaa hojjechuu hin danda'u kan jedhu of keessaa qaba. Mallattoo isaan yeroo iyyanii keessaa ba'an mallattoo adda addaa agarsiisan. Kaayyoon isaanii maali? Kaayyoon illuuminaantota kana. Kaayyoon illuuminaantii kanaa tokkoffaa mootummaa fi amantaa addunyaa kanarra jiran diiguudhaan kan isaanii uummachuu. Lammaffaa biyya kana addunyaa waraanaa gochuu. Sadaffaa bilisummaa jedhanii fakkeessuun addunyaa kana walitti buusuu yookiin saba addunyaa kanarraa baay'ee xiqqeessuu kan isaaf hin taane ciranii gatuu lubbuu nama. Kaayyoon isaanii kana. Waa'ee kaayyoo isaanii kana yoo ta'u waa'ee biyya keenyatti deemnee illuuminaantiin kun biyya Itoophiyaa kanaaf akkan sodaadha moo sodaa miti? Biyya Itoophiyaa kana galuuf yaaliin godhu moo yaaliin godhan kan jedhu irratti yeroo ilaallu biyya Itoophiyaa kana galuuf yaaliiwwan adda addaa yeroo isaan godhan ni argina. Garuu biyya Itoophiyaa galanii yookiin hundee godhatanii dhaabbachuu hin dandeenye. Maaliif biyyi Itoophiyaa kun biyya kaalcharii qabdu, aadaa ishee sodaatu. Aadaa ishee immoo kan Waaqayyoof jilbeenfattudha. Biyyi Itoophiyaan kun baay'ee kan sodaattudha. Kaabaanis, kibbaanis, bahaanis, dhiyaanis yoo deemtan biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun jechuudha. Biyya Itoophiyaan kun dargaggoonni biyya Itoophiyaa kana akkamittiin akka Itoophiyaan galle gochuu danda'u irratti yeroo ilaallu iccitii isaanii Itoophiyaa akka hin galle duwwaa otoo hin ta'in biyyuma galan biyyuma Ameerikaan kana galan iyyuu akkamittiin keessaa baasuu qabu yoo jennee ilaalle Waaqayyoof galatu nama Waaqayyoo nama akka dhuunfaa kootti baay'ee jaalladhu malitti nama naman jaalladhu naman kabaju nama akka nabiyyi keenya
apoostarii Taamiraat Taarraqany kan baay'ee waaqayyoon hojjechaa jiru nama akkasii waaqayyo Itoophiyaa keessaa kaasee akkuma biyya garbaatti mi kan isaan hundee godhatan hundi isaanii akka isaan karaa isaa diigaa jiru akkasuma akkas Itoophiyaa keessatti isaan garuu Itoophiyaa qabachuun barbaadu nuyi garuu dargaggoonni siyaanaa akkuma waaqayyo Taamiraatiin kaase innis nu kaasee akkuma biyya kaanii akka aariinee baanu yeroo argitan Taamiraat biyyoota Ameerikaa kana deemee illuuminaantii yeroo isheen inni diigu baay'ee argina. Itoophiyaa kana immoo qabachuuf yaaliiwwan adda addaa gochaa jiru yoo ilaalle. Tokkoffaa gargaarsa fakkeessuun baay'ee Itoophiyaa kana galuu gargaarsaa fi bashannana fakkeessuun dargaggoota kana qabachuu barbaada. Gargaarsa yoo ilaalle sirriidha gargaarsaan baay'ee deemaa jiru baay'ee nama sodaachisu. Itoophiyaan biyya ikoonomiin ishee baay'ee gadi bu'aadha. Gargaarsaan qabuu barbaadu biyya kana. Yoo ilaalle qamadii ergisaan Itoophiyaa galchuu yookiin gargaarsaan galchuu yeroo isaan ilaalan in argina. Qamadii sana keessa summii isaanii yookiin hafuura isaanii kaa'uunaan yeroo isaan Itoophiyaa kana galchuuf shaakallii godhan ni argamu. Lammaffaa ijoollee abbaa fi haadha hin qabne yaaduu fakkeessuudhaan yeroo isaan hafuura isaanii galchachuuf yaalii godhan ni argina. Yeroo dhiyoo kana kan 6-4-5-7 dura karaa kibba Itoophiyaa irratti mul'atedha. Sadaffaa bashannanuu fakkeessuun dargaggoota wangeelan bar yookiin kan waaqayyootti sin qabamne kan maalitti sin qabamne kan callisee jiraatu kana yeroo isaan qabachuu barbaadan ni argina. Kan akka gaafa Kirismaasii konsertii iddoo isaa kaasuus ni barbaadu malee kan isaan mallattoo isaanii irratti agarsiisan. Akkas godhanii Itoophiyaa kanas yaalii galuu ni godhu garuu hin milkoomneef ammoodha hundee godhatanii keessaa dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu hundee akka hin godhanneef nus dargaggoonni kaanee jiru wangeela uummata keenya barsiisuu, wangeela dargaggoota keenya barsiisuu, wangeela babal'isuu, amantii babal'isuu yoo ta'e wangeela babal'isuu. Gaafa wangeela babal'isnu, gaafa wangeela namatti lallabnu namni gara waaqayyootti deebi'aa dhufa. Malee isaan illuuminaantiin kun barrii gahaa waan qabanii fi dargaggoota karaa uffataadhaan hin garuu argitu. Uffata cicciranii durboonni keenya yeroo isaan uffatan hin argina. Dhiirri uffata taayitii fakkeessee yeroo inni uffatee qaama saaraa isaa agarsiisu. Kun illuuminaantii waa isheen hojjechaa jirtudha. Sammuu dargaggootaa doomsuun kan isheen karaa sooshaal miidiyaa hojjechaa jirtu keessaa isa tokkodha. Dargaggoonni sammuun isaanii akka hin dhageenye kan isaan godhaa jiran keessaa isa tokkodha. Kanaafiyyuu nuyi duuka buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ijoollee kana barsiisuu, gara wangeelaatti deebisuu, adaraa keessan gara amantiitti otoo hin ta'in gara wangeelaatti deebisuu yaalii gochuu qabdu. Seera illuuminaantii kanaa yoo ilaalle, seera illuuminaantii kun wangeela keenya wajjin wal faallessa mee waliin ilaalu. Seera illuuminaantii keessaa inni tokkoffaan gaa'ela saaraa wal fakkaataa iyyamu. Kana irratti waaqayyoon guddaa baay'een galateeffadhaa. Trump pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Obaamaa yeroo inni wal quunnamtii saalaa iyyamu, Trump immoo dhufee yeroo isaan wal quunnamtii saalaa hin ta'u jedhan baay'een Trumpiin kana irratti baay'een galateeffadhaa. Seera illuuminaantii keessaa tokko naa cabsee akka dhuunfaattis tokko naa cabse. Kun immoo gaa'ela saaraa wal fakkaataa wangeelli eeyyamaa. Wangeelli taasumaa wanta akkasii kaasis hin eeyyamu. Yoo ilaalle seera uumamaa qonnaa tokko seera uumamaa keessa yeroo banni ilaallu wangeela keenya yooma keessa lixuu diinuu waaqayyo jalqaba nama maalii uume dhiiraa fi dubartiin uume malee dhiiraa fi dhiiraan dubaraan dubaraan hin uume. Waaqayyo saala wal fakkaatu yoo uumeera ta'e dhugumaa waaqayyootu barbaadee jenna. Amma garuu waaqayyo kan inni dhiiraaf dubaraa fakkeessaatiin fakkeessee uume. Addaam booda immoo addaam gargaarsaan barbaada jedhee hewaaniin uume malee addaamiif gargaarsa barbaada jedhee addaamin uume yookiin hewaaniin hewaaniin gargaarsa barbaada jedhee hewaaniin uumne. Warreen kana saala adda addaa uume waaqayyoomtu wal gargaaru jedhee malee saala wal fakkaataan uume. Lammaffaa seera illuuminaantii keessatti
urfa ofirraa baasuu yookiin mucoolii xixinnoo ajjeesuuf ni eeyyama. Kun immoo wangeelli ni eeyyama. Wangeelli tasumaan mucooliin eebba waaqaadha. Mucooliif iddoo guddaa qaba. Biyya lafaa kanarra yeroo ture fakkiinni godhatee ijoollee kanaa lallabaa ture. Akka ijoollee kanaa ta'a jedhee mootummaa waaqayyoo isaaniif hin ta'a jedhee yeroo inni barsiisaa ture hin argina. Kanaaf iyyuu yoo keessuma illee baay'ee kana gara guddaa dubbisu ijoolleen kuni ijoollee kana yoo keessuma illee wangeela ilaaluu dhiisne iyyuu garuu seera uumamaa kana hin dhumne qaayil gaafa beelajjeesi waaqayyo callisee dhiisee lubbuu namaa irratti waaqayyo callisee jira lubbuu qulqullootaa irratti keessumaa lubbuu ijoollee irratti waaqayyo callisee dhiisaa yoo jenne baay'ee kun maal sammuun baranne jechuun hin dandeenyaan sammuu hin caalla jedhu malee sammuun baranne hin dhaqqu maali yoo jenne waaqayyo qaayilitti hin eekkame dhiiga qaayil yeroo abeel gubbaa dhiiga qulqulluu abeel yeroo gubbaatti dhaqee waaqayyo biratti iyyate waaqayyo qaayilitti hin eekkame joortuu godhee sambise. Kanaaf iyyuu mucoolii kana immoo baasaa kan jedhu wangeela keessatti xaafamees hin jiru. Kanaaf iyyuu dogoggora wangeela. Gabaabni isaa fakkeessuun sadaffaa gabaabni isaa fakkeessuun sobanii citii isaanii yeroo isaan biyya ikoonomiidhaan hin guddanne kana diiguu barbaadan baay'ee argina. Gabaabni isaa fakkeessuun amma fakkeenyaaf for example gabaa fakkeenyaa fakkeessuun Itoophiyaa keessa dirjitiiwwan gurguddaa qabachuun erga qabeenya dhuunfaa isaaniitti godhatanii boodammoo nama akka sana jalatti akka hundeessuun yeroo isaan yaalii adda addaa godhanii ni argu. Fakkeenyaaf dirjitiin guddaa beekamaan biyya kanaa kanneen akka Kookaa-Kollaa Ansaaniidha jedhama. Isaanitti Ansaaniidha jedhamee beekama. Kun gabaa akkasii qaqqabachuun gabaabni isaa jedhanii sobanii uummata bituuf yaalii gochuu. Afuraffaa bilisummaa amantii jedhanii yeroo isaan wacan argina. Bilisummaa seera isaanii keessatti bilisummaa amantii jechuun yeroo tokko chersoonni tokko jiru gargarshanii yookiin fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gargarshanii manfasii isaanii hafuura siddisii isaaniitti amanan bilisummaa amantiidha jedhanii kun yeroo isaan dhiiraaf dhiira wal fuusisan dubaraaf dubara wal fuusisan akka cherchiitti dhaabanii kun bilisummaa amantii jedhanii yeroo isaan wangeela faallaa hojjetan argina. Shanaffaa bilisummaa pireesii jedhanii sammuu dargaggootaa yeroo isaan duuchan argina. Fakkeenyaaf yeroo isaan laayif istiriimii wal quunnamtii isaa agarsiisuuf yaalii godhanii argina. Kun immoo bilisummaa pireesii jechuun kan yeroo isaan biyya tokko dhuunfachuuf yaalii godhan. Kanaaf iyyuu nuyi akka wangeela wannetti yookiin akka duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'anetti seera isaanii adda baafnee kaayyoo isaanii adda baafnee uummata keenya barsiisuun dirqama keenya. Kanaafuu seeran isinii kenne seerawwan isaanii shanan kan gaa'ela isaarraa wal fakkaataa seeraan ofirraa baasuu gabaa bilisummaa amantii bilisummaa pireesii jedhanii yookiin yeroo isaan hojjetan kana barree miti. Ni wangeelatti amannaa wangeelli kana hin jedhu jennee yeroo deebii gaa deebisuu fi qabnudha jechuudha. Torbee yoo waaqayyoon nu gargaare lakkoofsa isaanii siddisiisa jedhaman kana irratti wangeelli maal jedhu viidiyoo gabaabaa isinii hojjedha jedhee yaala. Guddaa waaqayyo isin haa eebbisu kaayyoo qabni keenyaaf humni keenya wangeela ta'u. Gaafa wangeela ta'u mootummaa waaqayyoon dhaalla. Gaafa wangeela barru Yesuus Kiristoosiin hin barra. Guddaa akkasin jaalladhu. Isinumtuu beektu waaqayyo guddaa isin haa eebbisu amma torban gaarii.